nama beelati. Anaafati yoo akka gartee jireenya gaarii wajjin jiraanyu taate ana qofa amani malee namoonni duuba kee yaa dhufaniif waasin jedha ka gamasii waan akka as fidaniif ka ga'ayyachuu asitti fidanillee tokko isaan dhaga'e. Sigale. Berus meki ya osoo si jaaladhu akka ani garaa sirraa kutadhu na godhaa jirani maaliif osoo osoo namni naaf himen taane simatu beriini bakkummaa si dhabe jetta anamma dhiiruma arsii tanaa dhiisee dhiiruma arsii tana dhiisee Harargee galuudha akkam himee yaanni. Welcome Lubbu, welcome. Jira kana namni dalagaa jiru naafidha yoo dhugaa dubbanne gara Harargee gara qajeelti taanani an dhugaa siin jedha maaliif Harargee ya fikir hagar naate shaana achimana kana furun jiru naafi keessa namni dhiifi saddeeti as jirta oy Zainaba jaarsa kee kana fooloo goo ismee manni kee girrisaa kee kun si jaalatamoo akkanumaan si jala yaa namni 700 fi meeqaa jirtan kun ismee fooloo godhaafi gara Harargee welcome Harargee fe akosi teessan olitti qaba qoraan teessan atirii teessan jiffadha gara Harargee anuma waan umisiroo wajji hawwee jiru dhageeffadhu naafi ana Harargee galtuun fedha sii galee eebbiunillee akkas argee jiraani shakkii malee yaa of course waa tokko sii maa dhageeffatu tokkoffaa irratti duraa miti duuban gannu murtamalee umufiroon nu harkaa ba'uu mitiiti tokkoffaa irratti Harargee garuu mitiiti isiin diidoo keessa yuun baatu nu amanu. Wallahi jedhime akka amma heerumeetiin akka heerumee amma sin agarsiifne immoo beeki miira keessan hin galchine. Ani gaafa ati Harargee galtee gaafa kaatee biyya biraa galtee jette kalas Oromummaa tiyyallee jijjiiradhee ta'e naani yookiin goota malee Oromoo shamara Oromoo tokko dhu'an. Ani amma ati jaalattee jibbite an Harargee galuudha akkam jettu. No. Harargee hin deebina Harargee. jireenya bareedaa Harargee kootu. Laa amma warri komantiin akkatti kootu siin jedhu kun guutuun bara gaafa guyyaa baatii tokko booda deebii siin jedha guutuun nagaa hangara siin jedha sii gahe. Kanaaf magabbaanii waa takka hin dubbatanii. hundi keessa gahe wayya asirra kun akkaawuntiin kiyya duraa hin gubate waan ta'eef akkaawuntii kana fooloo godha. Asubaan jaarsa Zainabaati waan ta'eef hundi keessanuyyuu jabeeffadha yoo dhugumaan Zainabaa jaarsa nama meeqati ati? Kana ta bultiiti yaana diigi ana. Kawulii gadi nama ofu kana ta bultiiti yaana diigi. Gadin teettu ansi wajji gubachuu hin danda'u obboleessaa gira. Harargee naa wayya. welcome Harargee king jedha kootu gulufa. Ay gulufu bichaadha yeroo muraasa booda obsaa bakka. Asin jiru ani koi Zainaba. Angirisaa kee kun si hin jaalata akkatti abbaa warraa kee maaliif hin jaalanne kun Usmeen hanga amma akkaawuntiin isaa fooloon gubatee namni tokko abbaa kanaan jenne kee gaafa gubatee jiru guyyaa tokko keessatti fooloon keessii deebi'e bakka duraatti. Misillee inuma si jaalatanii bir rakkoon ati qabdu maali seete ati dhalarraa hafuu hin dandeettu ansi hojii gubachuu hin danda'u kanaafi yoonni fooloo si gochuu didan. Barre yoo qooyaan sanii midhaan amma qooyaan hammeenya dhiirri kenna arsii kun wanni inni badeen bakka bakkuma masaanuu barbaaduu fi bakkuma wannoo jedhu kanatti malee hammeenyi nuti qabnu maaltu jira namni akka kennaa qulqulluu namni akka kennaa jaalala beeku hin jira addunyaa irratti. Wallaahi jedhime yoo nama gubuu taatan malee jireenya namaa taatu meeshe. Jireenya keessatti bira ati namni haga ammaatitti biyya Araba biyya Faranjii kana keessatti namni Faranjii wajjin bulaa jirtu ijoollee arsii malee jirtu bara. Tokko gartee taate. Sim hijibi jennaa wajjin guluftee dhufte jedhe. Eeshi. Amma laal dhageeffadhu ati laa tokkoffaa dhageeffadhu waa tokko siima Zainaba. Naafin ta'uufiiti itti akka bade jettee anillee waa fudhee deemuu qabaa kophaa kiyyan deemu jettee mukooyitee jennaanin si barbaadaa jirti si galee nama lamaan gaafa ol gaafa mukoyne isiin mukoyne anatu fedhe malee isiin na waamanne dhiis ofii kiyyaa fedhe amma achi malee akka amma achi maleeti oma takka. Warri koy
Mee warri naafin Harargee deemuu qabde tallakoo tokko barreessa warri Arsii deemuu qabde tallama barreessa mee. Maal jetta Harargee baay'ataa zala. Yaa foolaa sibiila kan jiru ijoollee Harargeeti dhugaa rabbi. Yaa lakkoofsa tokko barreessa warri Harargee. Anis tokko barreessadha. Jaalala isaan naa qaban. Habib jaalallee Harargee galaa jira bar kanaafan hooqadhaa garas. Jarumatu berka jaalatani. Yaa wallahi jaruma akka jaalatani. Guutuun isi dhageeffadhu kun olaa nama 500 guutuun caala. Naafi maal ati lakkoofsa tokko barreessitu maa callistee nu laalta akkanatti. Hundi keessan amma akkuma lakkoofsa tokko barreessan kanatti usmiyee foloo godhamee qaqqabaate. Kamaan jedhu barreessa Harargee kiinku wallaa jaalala feetu Harargee kooti. Yaa kanaafuu barreessisiin jedha bari lakkoofsa Abboo jaalala feetu Arsii koota amma dhageeffadha girri biraatti sadiitti akka addunyaatitti jaalalaan beekamne akka Oromootitti osoo hin ta'in akka Afrikaatti osoo hin ta'in akka addunyaatitti nama jaalalaan beekamedha sii galee. Usmeen karaa ittiin nu harkisaa jira qabeenya yoo barbaadde dhageeffadhu jaalala yoo barbaadde qabeenya yoo barbaadde kabajaa yoo barbaadde Arsii kootu sii galee. Bultii gaarii ijaarrachuu yoo barbaadde shamara gaarii yoo fuudhuu barbaadde dhiira gaarii itti heerumuu yoo barbaadde jaannata addunyaa yoo barbaadde ati Arsii jiraadha. Taphita akka tira dhungatte kun jaartii biratti naanidha. Deemi warra barsiistee rakkoon qabu. Hundi keessan gaa'is. Maal ta'anii bee usuma sibiila jiru iyyuu kunoo kana jennaa bar. Ayyaa keetii taanki wabeetti. Ana majaartii biratti dhungachuun saafadha. Ummi biroo akkanatti teessu dhiistanii yoo nama biraa dhungattanii garmaal nama garramaa bar. Ani isinin gashuun irratti hin barreessinaa qaqqabaa. Usmee bichaa ta'us keessa haara qorsoo maashi. Ilaa kawai sanii mitiiti. Hundi keessan jechuun yoo dhugumatti umufiroo jaalattanii ayitti argamtan taate namni saddeeti wayii kun meeqa qabaa fooloo na godha namni ummaa dhibbi takka fooloo na goone hanga ammaa gama na ga'e dhufe maali kawai ati kanuma guutuu. Anaa deebistu tokko irratti usmii anaa deebise. Ayyansi deebisee jira. Akkaan yerootti gaafadhe guyyaanurraa sirraa gubaa oolanii. Jaarsi kan kee kun badaadhaa bar maxifoodhaa arrabarra oolaan hin salphatu akkasiititti atinni hin salphatu. Eessa mana arraba oolee bulaaleessan gubuu dhiisan. Eessa dhiisan jaarsi kan kee kanatti oola. Lakki ani dhiisee jira hiikee. Abbaayadha bargaarsi kee. Sadiin jirtu talaa gidii sun biroo. Congratulation bakka gammadde jira usbiyyee congratulation jira warra jira jirtan guutuu. Maal argatte? Maal argatte usmee? Jaartiin fuudhe kaamuu biroo. Eessaa fuudhe badii nuti nuun hin geessu. Buskoota warra Arsii. Eessaa. Buskuuta warra Arsiidha bara sanoo yoo afaan guuttate buskuuta warra Arsii fuudhe. Naaf himmaa baate sa? Mee godhaa irratti ibsaa hojjetu. Asumaan gaggabaa fuudhullee na tolcha. Koi Zainaba anuma maaliif maqaa jaalalaa maqaa maqaa itti baafadhu Tayyibaa na eeyyamtanii. Akkamitti si eeyyamna osoo Harargee haa galtu jennee lafa dhiinnu. Maan naa baasu edda. Okay, baasiif anatu si eeyyame baasiif maqaa bareedaa yoo ta'e baasiif. Thank you. Siin jenna yalla baasiif. Congratulation jira congratulation malee. No jedhaa soddaan kabaas hin baasin no jedhaa jira soddaan no. Ozi yoo taate jaartii sadii yoo talaaqetto ammallee lama qaba maal irraa goota irree suuraa wajjin isin fiduu dandeenya. Rakkoon qabu jaaffaalee hafuure min chigiraalee rakkoon qabu jaalala bichaa naa jiraattu jaalala jiraanna. Dhageeffadhu tokkoffaa irratti mijattii kenna jireenya isii barbaanna waan ta'eef akka gaarii jiraachisuu barbaanna kanaafuu nu tuqinaati hundi keessanuu jechuudha. Foozii olaatti simee ta'iba. Foozii ergadhu soddaa biibi wallaa ergadhu. Ol harkisa kaanuu dhagee. Qoy ol harkisaa dhagee. Laal Zeenabaa dhageeffadhu ati dhageeffadhu. Namatti jaalatu tokko itti fiddee nageenni yoo boora'e eenyutti gaafatama. Maaliif?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sanu dai matara sita ila usmi. Wan Facebook aku pernah tayang perkataan juga jangan lupa tulis. Dokter Usmi kayaknya lolang kali kabe habibi. Amma timira kayak sabe kagari fi jabar. Berarti ko karan di mollare di nabde silala jara. Amalan Mal maka ka bukan penjara. Fauzi ada ke toko ati nama kana dua lagi ijare jiru nama elman elle kabu nama jarti sadi atrafa talaga jiru sibe ya nama roti nyane du negaro ati toko fajirenya bintatu ko denaba mali yo jette dubartii keenya kun amala isaanillee sirriitti gadi fageessitee hin beektu waan ta'eef ati mucattiin akka dhaanni kan nu jalaa gad tokko kanatti gad waan hin barbaanneef habiibi du'aa isii goona baay'ee jira yoo barbaadellee immoo qabni fedhinaa yoo ani arsii malee fuudhu fageessee warwaatullee taate kanaafuu ati immoo Zainab jalaa waliin wal jaalanna wal kabajna yoo jaalala wajjaa jiraannu biyya takka keessa nyaannee waliin haa dhuudhu jireenya barbaada yoo jette akkuma duraan jiraatan habiibi bakka malee buute seen immoo akka jireenya barbaada. Filannoo isinii kennu Usmi dhaggeeffadhu akkasii miti nu amma sa'aatii kanatti wanti barbaannu nama ummi firoo jechuudha akka aadaa keenyaatti dhaqee balbalaa gaafatee akka aadaa keenyaatti gabbaree fuudhuun barbaana siigalee irra dibaa dhiisi abbaan fedhe yoo jaalladha hafuudha. Tokkoffaa ana ka ana ilma arsiiti tokkoffaa. Amma sa'a ammaa kana warra keessa warra